Sama kabune hordoftoonni akkasumas jaalattoonni hoo faamiliitu akkanaa jirtu nagaa keessanii ani koomediyaan keessatti barumsa guyyaa lama dura gadanis isa jedhee waadaa isinii galu irratti hamma sagantaa tokkoffaa kan marsaa tokkoffaa isaa qabadhee dhiyaatee jira. Bakka jirtanitti hamma sagantaa keenyatti faana turaan affeerra keenya. Mata dureen sagantaa keenyaa abdiin kutii kan jedhudha. Abdii kutuun akkuma beekamu riskii yookaan miidhaa hedduu akka qabu taatee abdii kutuun sirriitti. Abdii jechaan dhalli namaa yeroo uumamu kan waaqayyoo kennaa kenneef yookaan sammuu keessatti kan kennaa yookaan balaansii isa dhumaa nuti qabnudha. Abdii kutuu jechaan sarara diimarra ga'u jecha sararri diimarra ga'u wantoota garaagaraa ilaaltee namoota si cinaa ilaaltee namoota si olii ilaaltee abdii kutuu dandeessa. Abdii kutuun amaloota dadhabinaati waan the signs of weakness amaloota warra dadhaboo waan ta'aniif ati abdii qabda jechaan abdii karaa baay'ee ibsuu ni dandeenya. Abdii qabda jechaan uumaa itti amantu sana qabda jechaadha. Rabbi qabda namni abdii qabu nama rabbi qabudha. Akkasumallee abdii kan as kuchisiisan keessaa wantoonni garaagaraa maateriaalist ta'anii mul'achuu danda'u. Namoonni garaagaraa konkolaataa garaagaraa yeroo qabatanii konkolaataa bifti isaan beekamu konkolaataa baay'ee nama hawwatu ilaaltee abdii kutuu dandeessa. Of laaluu dandeessa. Garuu waan dagachuu hin qabne. Fayyaa qabda ati hojjetteet irra ga'uu dandeessa. Kuni addunyaan kun kan wanti ishiin keessatti argamtu addunyaan tokko ol tokko gadi. Nan kufe jettee ilaaluu danda'u akkasitti hin fakkaanne wanti kuni kufaatii kiyya kufeera bakka hin ka'uu hin danda'u jettee si yaadu. Dhalli namaa ka'uudhaaf jalqaba kufuu qaba. Ka'uudhaaf jalqaba kufuu qaba osoo hin jedhu kufuun qaama galma ga'imsaati malee faallaa galma ga'imsaa miti. Qaama ka'uudhaaf kufuu qabda. Kuftee immoo irraa barachuu qabda. Isa kufte sana maaltu akka si kuffise gufuu waan si kuffisan sana baruu qabda. Gufuu sana immoo irraa erga baratteen booda siif barumsa guddaadhaan galma ni geessa. Kanaafuu abdii kutuun akka abadan si fuuldura hin dhaabbannedha. Opposite waan ta'an wantoonni faallaa ta'anii sitti mul'atan jiraachuu bakka si dhumeera. Wanta ati yaadde hundi in hojjettaa ta'uu didee ni tilmaamta kan dhufu waan na biraati. So abdii kutoo jennu abdii kutuun mallattoo dadhabbinaati jennee immoo dadhabbina sana bira darbuu danda'uu qabna. Kun maal jedhama danda'anii dhaabbachuu chaalenjii dhufu danda'anii dhaabbachuu kan jedhamudha. Abdii qabaatte taanaan humna ni qabda. Gaarreen gugurdaa dhiibdee ba'uu ni dandeessa. Ati abdii qabda. Abdiin kennu guddichi fayyaa qabaachuu. Warra fayyaa dhaban laaluu qabda yeroo abdii kuttu. Guyyaa har'aarra guyyaa boruu laaluu qabda yeroo abdii kuttu. Guyyaa sakaleessaa olaalti ammas abdiis kutachiisa. Addunyaan kana keessa jira. Chaalenjii addunyaa kanaa danda'uu qabda. Kan immoo kan dandeessu amantaa itti amantu kan amantaa kee qabattee rabbi qabattee jechuukooti uumaa kee qabattee bakka keessa ga'uu dandeessa. Abdiin kuti namni abdii kutu kan akka keetii miti. Sababni isaati fayyaa qabda. Hojjechuu dandeessa. Konkolaataa jedhamu kana irra ga'uu dandeessa. Konkolaataan baasawee beeksisa nasasiitii miti wantoota si barbaachisan miti. Hojjettee irra ga'uu dandeessa. Abdiin kuti barumsa keenya kutaa lammaffaa